Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun Sagalee Bilisummaa Oromootiin. Hadda guyyaan jimaata Amajjii 5 bara 2018 babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti isin nagaha nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti isin dhaqqabu Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerraa qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an waaqonoleti oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatametu isin bira gaha. Xumura qophii keenyaa irratti artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo artisti Jaalataa Lammii, artisti Margaa Wandimmoo fi artisti Samiir Jihaad waliin gaaffii fi deebii taasifnetu isiniif dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha oduudhaaf jaal baarentu gadaa. Irra deebiidhaan ashamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya Sagalee Bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kanan isinii dhiyeessu an baarantuu gadaati. Waraanni Bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Oromiyaa magaalaa Qaaqee seenuudhaan humna diinaa irratti tarkaanfii fudhate. Naannoo Shumatee jedhamurraanis humna diinaa haleele. Waraanni Bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Oromiyaa keessa sossoo Amajjii 2 bara 2018 lixa Wallaggaa magaalaa Qaaqee seenuudhaan tarkaanfii loltoota wayyaanee irratti fudhateen kasaaraa guddaa irraan gahee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame humna waraanaa wayyaanee magaalaa Qaaqee keessa galma bulchiinsaa keessa ture irratti hoggaa ta'u tarkaanfichis kan fudhatame galgala keessaa sa'aatii 7:20 irratti ta'uun ibsamee jira. Tarkaanfii kanaan miidhaa guddaan waraana wayyaanee irra kan ga'e ta'uunis dhagahamee jira. Humni waraanaa wayyaanee dirmannaadhaaf caanqarraa gara Qaaqeetti kan sossoo'e hoggaa ta'u dhukaasnis hanga halkanitti itti fufuudhaan akka gaggeeffamaa ture ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun woboon godina dhihaa Amajjii 1 bara 2018 waraana wayyaanee sakattaa bobbaa irra ture karaa gidaamii irraan dhihaa Shumateetti dursee hatteedhaan haleeluun kasaaraa guddaa irraan gahuun hubatamee jira. Lolli kun ganama sa'aatii 8 irraa hanga waaree booda sa'aatii 4tti kan gaggeeffame hoggaa ta'u waraanni diinaa humna dabalataa akka yaammatuuf dirqamee akka tures gabaafamee jira. Kanneen Oromoo taatanii waraana diinaa dura bu'uun hojii diinummaa raawwachuun sochii woboo danquuf bakkoota lamaanitti farrummaa keessan mul'istan eenyu akka taatan woboon tolchee waan isin beekuuf gochaa diinummaa kanarraa hatattamaan akka dhaabbattan akeekkachiisa dhumaa isinii kennina jechuun woboon ergamtoota diinafis akeekkachiisa laatee jira. Dhaggeeffattoota tarkaanfii woboo kana ilaalchisee gara fuula duraatti bal'ina isaa
akkuma nu dhaqqabeen kan isin biraan geenyu ta'uu gamanumaan isin hubachiifna. Amajjiin tokko guyyaan oboo miseensota deeggartoota fi uummata Oromootiin biyya keessa fi alatti haala akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajame. Gabaafni nu dhaqqabe akka ifa taasisetti amajjiin tokko guyyaan oboo kan bara 2018 biyya keessa fi alatti bakka miseensonni deeggartoonni fi murnoonni hawaasaa argamanitti jala bultii isaarraa kaasee sirna akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamee oolee jira. Biyya keessatti magaalaalee fi gandeen baadiyyaatti maadhileen ABO woboon zoonilee keessa socho'u keessatti akkasumas jaalattoonni bilisummaa Oromoo walitti dhufuun amajjii tokko guyyaa woboo kan bara 2018 kanneen wareegaman yaadachaa qabsoo eegalame ammoo galmaan ga'uuf waadaa ofii haaromsaa kabajatanii jiru. Wayyaaniin dhiphuu jabaa qabsoon Oromoo itti bulcharraa kaatee walgayii tibbana teecheen booda ibsi kennaa jirtu kan furmaata siyaasaa biyya saniif fidu osoo hin taane holola bara bittaa dheereffachuuf gaggeessaa jirtudha jechuun uummanni fi hayyoonni siyaasaa balaaleffatan. Akka gabaasa Oromiyaa iddoo adda addaatiin nu dhaqqabetti wayyaaniin dhiphuu jabaa qabsoon Oromoo itti bulcharraa kaatee walgayii tibba darbe taa'aa turte booda ibsii fi hololli gaggeessaa jirtu keessumaa mana hidhaa maakalaawii nan cufa hidhamtoota muraasas gadan lakkisa jechuun diraamaa fakkeessii bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf gaggeeffamaa jiru malee gaafii uummattoota addatti ammoo gaafii uummanni Oromoo kaasaa jiru jijjiirama bu'uuraa gaafii mirga abbaa biyyummaa gaafii dimokiraasii fi walqixxummaa hin deebisu jechuun holola ishii uummanni fi hayyoonni siyaasaa balaaleffatanii jiru. Keessumaa hayyoonni siyaasaa maakalaawiin nama hin hiine maakalaawiin nama hin ajjeefne hin dararre kan nama ajjeesaa turee fi jiru caasaa sirnichi ijaare caasaa yakka raawwatuudha. Kanarraa ka'uun maakalaawii cufuun hidhaa fi ajjeechaan akkasumas dararaan ni dhaabbata jechuu miti jedhanii jiru. Sirnichi Qiliinxoo, Qaallitti, Zuwaay fi Shawaa Roobittis yakkuma wal fakkaataa hojjechaa ture ammas itti jira. Kanaafuu hololli maakalaawii cufuu fakkeessadha malee kan furmaata waaraa fiduu miti jechuun harkatti busheessanii jiru. Uummanni Oromoo gama isaatiin gaafiin keenya gaafii jijjiirama sirna nama dararuuti, gaafiin keenya gaafii mirga abbaa biyyummaati malee manni hidhaa tokko haa cufamu, namoonni muraafni durumaanuu balleessaa malee hidhaman gadi haa lakkifamaniiti miti jechuun akka malee balaaleffachuu maddeen keenya kun dabalanii addeessanii jiru. Wayyaaneen maqaa riiformitiinis fakkeessaaf caasaa waraanaa keessattis holola gaggeessuuf kan jirtu ta'uu kan ibsan maddeen keenya. Oppidiyoo keessatti ammoo kanneen Oromummaan itti dhagahamu muraasa fi ergamtoota maqaa Oromootiin daldalan gidduutti garee uumuuf socho'aa jiraachuun saaxilamee jira. Kanumaan wal qabatee yaa'iin Oppidiyoo baatii tokko booda baatii Guraandhalaatti taa'amuuf ture gara adoolessaatti akka butamu taasifamuun beekamee jira. Oduu xumuraatiin mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo gaafii mirgaa gaafatan irratti yakka raawwataa jiru jabeessee itti fufuu maddeen gabaasan. Godinaalee Oromiyaa hunda keessattuu sirnichi waraana bobbaaseen ilmaan Oromoo karaa nagaa mirgaa uummata isaanii gaafatan mara fincila xumura gabrummaan irratti gaggeessuuf karoorfattan jechuun ba'aa fi gala dhorkaa karaarraa haree mana hidhaa adda addaatti dararaa akka jiru gabaafamee jira. Sirnichi waraana bobbaasuun godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo akkasumas Geedoo naannoo Keellaa jedhamutti darbees seensa magaalaa Naqamtee naannoo Hora Hadiyyaatti keellaa dhaabuun konkolaattota dhaabsisee sakattaan uummata gooluu maddeen ibsanii jiru. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti saaluma wal fakkaatuun meeshaan waraanaa gara Oromiyaa heddumminaan seenaa jira jechuun nama imalarra jiru kamuu karaarra dhaabee akka sakattaan goolaa oolu fi sakattaa kanaan akka karaarra tursiisee maatirraa ala bulchaa jirullee gabaafamee jira. Sirnichi iddoo hedduutti keellaa dhaabee daandii cufee nama imalarra jiru sakattaan gooluu qofa osoo hin taane kanneen shakke akka ukkaamsee fudhachaa jiru kan addeessan maddeen keenya kun ummata Oromoo jumlaan adabuufis Oromiyaa irraa sukkaara fi zayitaa kutuun akka rakkisaa jiru gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ammanuma.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatametu isiniif dhiyaata, itti dhiyaadhaan affeerraa keenya. Yakka dhala namaa irratti dalagamu dhaabsisuu malee bakkaa fi akkaataa yakka itti dalagan jijjiirachuudhaan furmaanni hin dhufu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. EPRDF waggaa 27 dura humna waraanaa mootummaa dargii fonqolchee waggaa 27 guutuu humna waraanaan impaayera Itoophiyaa dhaalee bitaa jira. Qabsoon uummattoonni sirna mootummaa TPLF EPRDF irratti geggeessaa jiran rakkoon siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti barootaaf hidda gadi jabeeffachaa yoo nagahe keessattuu sirni abbaa irrummaa fi olaantummaan TPLF EPRDF kan waggoota 26 darbaniif rakkoo kana daran hammeesse akka furmaata hundee fi waaraa argatu kan gaafatudha. Mootummaan TPLF EPRDF waggoota 26 darbaniif qabsoo haqaa uummattoonni mirga isaanii kabajsiifachuuf geggeessan hunda afaan qawweetiin ukkaamsuu fi dhabamsiisuuf yaalii hin godhin hin qabu. Haa ta'u malee qabsoon uummattoonni impaayera kanaa addatti ammoo uummanni Oromoo bilisummaaf, nagaaf, guddinaaf, dimokiraasii dhugaatiif geggeessan yeroo irraa yerootti jabaachaa fi yaalii ukkaamsaa TPLF EPRDF afaan qawweetiin taasisu injifachaa dhufe har'aan tana mootummicha alaan dhiibu bira dabree keessa isaa seenee raasaa jira. Haala kanaan paartiin TPLF EPRDF yeroo ammaa sadarkaa biyya dhuunfatee nagaa eegsisee bulchuu dadhabuu qofa osoo hin taane qabsoon uummataa isumayyuu keessaan diigee keessa isaattuu wal dhuunfatee waliin sossoo'uu sadarkaa itti dadhabuu irra gahe jiraachuun ifatti mul'ata. Haala kana irraa maddeenis murtiilee fi tarkaanfileen paartichi EPRDF yeroo ammaatti fudhachuu irratti argamu namni galaanni fudhate hoomacha qaqqabata kan jechisuusuu fi waan godhuu fi dhiisuu wallaalee aangoo irratti cichuu qofaaf murteeffachuu isaa kan mul'isan tahaa jiru. Walgahii koree hojii raawwachiiftuu EPRDF kan gara 7 geggeeffame dhiyeenya kana xumurameen murtiin EPRDF ittiin gadi ba'e kan rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf furmaata fiduu osoo hin taane kan ummata gowwoomsuu fi qabsoo isaatti qoosuudhaan ummata aarii keessa galchee rakkinnicha daraanuu hammeessuudha. Fakkeenyaaf kan EPRDF akka murtiitti ummatattiin gadi ba'e keessaa tokko wiirtuu qorannoo yakkaa ma'akalaawii jedhamuun beekamu ni cufna kan jedhudha. Kanaafis sababaan EPRDF ibse wiirtuun qorannoo kun bara dargii dhiittaan mirga dhala namaa suukaneessaa ta'e iddoo ma'akalaawii jedhamu kanatti raawwatamaa waan tureef nutis bakka sana qorannoo yakkaaf itti gargaaramuu keenyatu hubannoo dogongoraa ummata keessatti uume jechuudhaan yakka suukaneessaa EPRDF ofii isaatii waggoota 26 darban guutuu ma'akalaawii keessatti lammiilee biyyattii addatti lammii Oromiyaa irratti raawwachaa turee fi jiru haaluuf yaale. Gama kaaniin EPRDF iddoo ma'akalaawii jedhamu kana nin cufa haa jedhu malee gochaa hammeenyaa fi dhiittaa mirga dhala namaa achitti raawwachaa ture sana bakka jijjiiratee itti fufuuf akka karoorfatee ifa godhee jira. Kana malees bara aangoo wayyaanee mooraa waraanaa wayyaanee hunda keessaa damee biraanch ma'akalaawii kan jedhaman iddoon lammiilee sirna abbaa irrummaa wayyaanee morman itti hiraarsan akka jiran ifaadha. Dabalata manneen hidhaa akkasii godinaalee addatti ammoo Tigraay keessa akka jiran haalamuu hin danda'amu. Kun hundi osoo jiru ma'akalaawii cufna jechuun akka waan furmaata ta'etti ummattoota sobuun yakka hanga ammaa dalagaa jiran irratti yakka dabaluu fi dhiiga ummattootaa kan haqa barbaachaaf dhangala'aa jirutti qoosuu malee hiika biraa hin qabu.
kana malees ma'akalaawii cufuun akkasumatti haa cufnu cufame jedhamee waan bira kutamu dubbii qoosaa laaftu miti. Iddoo kanatti bara dargii waggoota 17 yakkoota akkamtu dhala namaa irratti dalagame, bara wayyaanii waggoota 26 ol yakkoota akkamtu dhala namaa irratti dalagamaa ture jira. Kanaaf eenyufaatu itti gaafatama? Murtiin maal taha? Wanneen jedhan hundi deebii quubsaa barbaadu. Murtii walgahii koree hojii raawwachiiftuu EPRDF jedhame kan himame inni biraa wal hubannoota biyyoolessaa uumuuf hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran keessaa garii gadi lakkisna kan jedhudha. Kunis akkanumaan ummata soboo fi abdii kijibaa ummataaf kennuudhaan yeroo bitachuuf malee dubbii qabatamaa tokko illee kan of keessaa hin qabne ta'uun ibsa isaanii irraa sirratti mul'ata. Hidhamtoonni siyaasaa maqaa miseensummaa fi deeggartummaa dhaabota siyaasaa adda addaatiin baroota aangoo wayyaanee hunda hidhatti guuramaa turanii fi jiran kuma kudhanootaan laakkawamu. Gariin isaanii murtii tokko malee, gariin isaanii murtii du'aatiin, gariin isaanii murtii hidhaa umrii guutuun manneen hidhaa wayyaanee keessatti argamu. Isaan kanneen hunda keessaa meeqaan isaanii eenyufaatu manneen hidhaa kamiinfaa keessaa yoom murtii kanaan gadi lakkifamuuf deemanii kan jedhu wanti beekamu tokko hin jiru. Kana malees bara wayyaanee manneen hidhaa beekamaniin alatti manneen hidhaa dhoksaa guutuu biyyattii keessattuu Tigraay keessa akka jiran dhoksaa miti. Kanaaf waadaan wayyaanee hidhamtoota siyaasaa garii gadi lakkisuufin deema jedhu kan dhugaa fi qabatamaa akkasumas furmaata ummanni gaafachaa jiru argamsiisu ta'uun hafnaan waan numa hiika qabullee miti. Dararama ilmaan namaa waggoota 26 oliif irra gahaa ture hooggantoonni EPRDF guutuu kan darbanii fi amma jiran gaafatama jalaa isaan hin baasu gowwoomsaan akkasii. Walumaa gala sochiin TPLF EPRDF yeroo ammaa itti jiru murtiilee fi tarkaanfileen inni fudhachaa jiru hundi rakkoo siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa lafa irratti mul'achaa jiruu fi gaaffii mirgaa ol aanaa uummanni Oromoo gaafataa jiruuf furmaata fiduuf fedhii, dandeettii fi qophees kan ittiin qabne ta'uu fi hanga qabsoo uummattootaatiin dirqisiifame karaa irraa maqfamutti wareegama fedhe baasee aangoo irratti cichuu qofa kan murteeffate ta'uu isaa kan agarsiisanidha. Kanaaf uummattoonni hundii fi addatti uummanni Oromoo aangoo irraa turuu fi saamicha, ajjeechaa fi hidhaa isaa itti fufuuf lamuu gowwoomsaa akkasii TPLF EPRDF'dhaan qabsoo isaa irraa akka of hin daganne addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee dhaama. Waan ta'eef filmaanni tokkichi jiru qabsoo haqaa kan bilisummaa, nagaa fi dimokiraasiif jihaa hundaan uummattoonni sirna kana irratti geggeessaa jiran kan bifa hundaa daran finiinsuudhaan murna TPLF EPRDF kan afaan qawweetiin gatiitti uummattootaa irra turuuf carraaqaa jiru kana humnaan ofirraa buusuu qofa ta'uu addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. Gadaan gadaa xumuraa gabrummaati. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo Amajjii 4 bara 4
almanna irrenu tayyarab wala bosi irrenu tayyarab wala bosi kami ajejan hamile nucapne haranu debisu kami disumpa tiga namalisu parmadal lebisu kami ajejan hamile nucapne haranu debisu kami disumpa tiga namalisu parmadal lebisu Gabrummaa jalan Oromoon satu amma bilisummaa bu'uura sirriisu Abidii bayi tuufi ajjeese lameenuu jiraacha hubatee bobbaayi uumamni deebisu Atap almanna dimona irrenu tayyarab numosi wala bosi irrenu tayyarab numosi wala bosi Khajiran harkota gabrummaa boqorraan Tawti jite chape isi bakee lubbuun to'abatu Kimi khajiran harkota gabrummaa boqorraan Tawti jite chape isi bakee lubbuun to'abatu Harapini tu ibedani beita takelu punture gamantar kapata kamu murati mudi je beibat hidabi aje lupu kone Birkana Agam almanna dimona irrenu tayyarab numosi wala bosi irrenu tayyarab numosi wala bosi irrenu tayyarab kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Innis itti fufa kutaa lammaffaa isaa kan ta'e gaaffii fi deebii artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kutaa sadaffaa isaa ta'a kunoo itti dhiyaadha. Sirboota kanan dhuunfaa kiyyatti sirba afurtu jira. Sirba sadan tokko namootuma walitti qobu dhuunfaa sun taane isa tafarii wajjin sirbine malee sirba afurtu jira kan dhuunfaa. Sana malee immoo sirbi kan biraa sirboota gara sirba warraa isaatiin alatti sirba biroo lamaas ni qaba. Kanan sirbe jechuudha. Keessaa sirbi uummanni ittiin na beeku sirba seenaa goota Jimmaadha mata dureen sirba sana. Garuu namoota baay'eetti gaaffii ta'uu danda'a mata dureen isaa.
maaliif yeroo sana irratti sirbichi wanti gara sanatti xiyyeeffadheef fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti 2015-2016 guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa ture. Yeroo fincilli sun geggeeffamu keessatti kutaan Oromiyaa guutuu keessaa hirmaatee kutaan Jimmaa xiqqoo boodatti hafee sababa jedheef gara kamiin uummata kana dammaqsuun qaba kan jedhuun gootowwan duraan wareegamanii jiran gaafa shaarcharaa wayyaaneen fixxee jechuudha. Warra san maqaa jalaa qoradheetiin sirba irratti baasee sirba sanaanis gama tokkoon gootota faarsaa gama kaaniin immoo uummata kanaan qeeqa irratti godhaa jechuudha. Maaliif jara sana yaadatee akka namni ka'uufin sirba sana godhe. Sirbichi achirratti uummanni Oromoo dammaqee akka jiru kutaan sun akka uummata Oromootiin wal qixxaatuuf akkasirratti godhee keessaa mata duree sana filadhee seenaa goota Jimmaa wanti hin godheef namoonni biroo fa'aa seenaan qabnu jedhee wanta tokko of dagatee yoo jiraate wanta kana dhagee akka inni wanta sanatti ka'uuf sirbicha eegale jechuudha. Sirbichi kan uummanni sirriitti ittiin TV irratti waan daraatti na beekuu isaa xiqqoo raasanii tuquu yaala. Goota horaa yoo uumaan eebbisee maaliif sobni sobduu gowwoomsee teessisee biyyee ofii haadhaa kan guddistu deessee maali aannaatti fuutee jallistee kan teessee seenaa qabdaa duraan nu dhageesse goota horaa yoo uumaan eebbisee maaliif sobni sobduu gowwoomsee teessisee biyyee ofii haadhaa kan guddistu deessee maali aannaatti fuutee jallistee kan teessee seenaa qabdaa duraan nu dhageesse. Rorro biyya dhaale qacceen yoo qircatu Oromoon wal waame yoo waliif birmatu maaliif maaltu hanqaate Jimmaan kan irratu biyya goota dheegaa waaqaa duubaan goree diinarii eegaabe kalee baasa booree dureetti dajimmi yoo faarsan dhageenye goota biyyaaf kuufe namuun qalbeeffanne yoo waliif birmatu maaliif maaltu Jimmaan kan irratu biyya goota dheegaa waaqaa duubaan goree diinarii eegaabe kalee baasa booree dureetti dajimmi Lupa tandagune, goota biyyaaf kuufe namuun qalbeeffanne. Jalqabni sirba kanaa jechuudha. Kana jechuudha gara kaanis gara fuulduraatti duubaatti deebi'uu dandeenya jechuudha. Bareedaadha gara keetti dhufna atis akkasuma sirboota baasaa akka turte nu ibseetta. Mee sirboota kee keessaa kan ittiin eegalte tokko nu dhageessi yookaan immoo ka baay'ee natti tola ergaa gaarii qaba warra kaan caalaa jedhu siifillee hundisaa tokko ta'uu danda'a. Mee kanuma eegalte. Aye galatoomedha ani sirboota kaasota duraa keessa irree uummanni waan beeku natti fakkaanne maaliifin isa sanis ani baay'ee tokko hin dhageessisne kaasota qofaadha kan fi miimoodiirras baay'ee hin jiru keessisne anani sirbeere sirbuma warraaqsaadhaan 2016 keessa kan hojjedhe yeroo sanii naannoo lixaa kanarratti naannoo jalduu keessatti weerara baay'eetu ta'ee baay'ee tokko uummatarraa Iroo tokko achi keessa nan qaba ture isaan irraan kan ka'e isaan yeroo tokkotti bilbila kana haala jiru hundaa gaggaafadhee yeroo hin jedhu marga har'a dhumuu keenya naan jedhan gaafsan baay'ee tokko faazarii koo dhukkubee mana yaalatan jiraa ture baay'ee tokko natti dhaga'ame booyee tanan baay'ee tokko maraadhe isarraan kan ka'e sirba kana hojjedhe yaaqeeroo kan jedhu tokko innis mata dureessaa Takkanam sadama karrafen damaksa Takkanam sadama karrafen damaksa Gabro metona fu sabakon bilisummaa farsa Dini danga darbe kayo bolesa
Walatti baraanu damsa waliin latti biyyaaf jecha wareegamaa sabboonni keenya biyyaaf jecha wareegamaa sabboonni keenya kumaasanii baafna kumaasanii baafna qabsoo galmaan keenya qabsoo galmaan keenya bishaan mataa ga'ee arguma laakatu bishaan mataa ga'ee arguma laakatu bishaan mataa ga'ee arguma laakatu irroon jajjabeekoo irroon jajjabeekoo kan jaalatti nu geessa kanumarraa eegaleettiidha. Sirba dhiichisatiin qabaa jechuudha masaa irratti. Itti aansatti sirboota sadii wal faanadha kanan hojjedhe. Isa immoo itti deebii irratti isin dhageessanitti itti nu fakkaata. Inni lammaffaa irratti hojjedhe. Maalaan obsa lammiiko hin obsu rorroon natti yammaate. Maalaan obsa komooko hin obsu rorroon natti yammaate. Kan biyya nyaate kanis biyya baate. Bubbulee lammiiko egaa lagaan biyya nu dhaalte. Bubbulee lammiiko egaa lagaan biyya nu dhaalte. Gaaddisa jirtu kan aduun keessa namatti baatu namatti baatu. Dadhabduu gortee aduu jalaa ittiin boqottu. Guyyaa fi jarraa numarra gataa muree gameessa lammii kumatama tabdii muree. Guyyaa fi jarraa numarra gataa muree gameessa lammii kumatama tabdii muree. Ni yoo gootota gootanii qabna amma yoomteenye diina sossobnaa kaane gombisuu qabnaa kaane gombisuu qabnaa kaane gombisuu qabna kaane gombisuu qabnaa kaane gombisuu qabna jedha inni tokko. Sadaffaa immoo hin jirtu. Baay'ee bareedaadha tifuuf nagaafif deebii keenya. Haala biyya keessatti deemaa ture hundi keessan quba qabdu gariin keessan immoo keessatti hirmaattanii taasisas itti deebina. Biyya keessatti ogummaa qabdan kanaan hojii artistummaa kanaan uummata keessaniif qabsoo saba keessaniif gumaachaa turtanii gara qabsootti gara bilisummaa Oromootti akka dhuftan maaltu isin godhe? Erga bilisummaa Oromootti dhuftan immoo maal barattan maal hubattan jireenya keessan irratti jijjiirama maalii argitan jaalatarraa eegalla. Kanuma irratti kanuma akka gara waraana kanaatti dhufus kan na godhe egaa duraanis hawwiin kiyya duruma waraana bilisummaa Oromoo ta'uudha. Daa'imummaa kiyyarraa kaasee umrii kiyya gara waggaa xiqqoo daa'imummaa gara barumsa kutaa 3-4 ergan barachuu eegalerraa kaasee waraana bilisummaa Oromoo woboo ta'uun hin fedha. Woboon kun immoo maal akka ta'e osoo hin beekin duraan ergan qoradhee irra ga'ee woboo ta'uu osoo fedhuutiin deebisee amma erguman sirbatti galees osoo gaafan sirba jalqabuu jedhus waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf maadhee qunnamee ka'eetiin keessaa akka fe'e isiniif ibseetiin ture dura. Deebisee kanaan osoo jirruu kan dirqama gara waraana bilisummaa Oromootti wantan biyya keessa taa'ee hojjechuu danda'u deemee waraana keessa taa'ee hojjechuun qaba jedhee gara waraana kanaatti kan na fide waan na dirqetu jira. Innis hin jiru woboonii jedhu afaan guuttatanii akka waan dhufanii arganiif jechuudha. Woboon hin jiru qeerroon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hin hoogganamu kijibaa jirtu isin ergama diinaa qabdu faa jedhu nuti artistootuma Oromoo warra qeerroo bilisummaa Oromoo waliin deemu warra woboo faarsu warra woboo jaalatu hin jiru woboon jedhu afaan guuttatanii. Intarneetii dhuunfaa kiyyaa kan fayyadamnu waraana bilisummaa Oromoo irratti yoo nuti walaloo barreessinee walaloodhaan waraana bilisummaa Oromoo faarsine arrabsootti deebisanii sammuu nu jeeqaa turan Oromoodhuma ta'anii diina waliin hojjetu ta'eef maalii adda baafnee kan hin beekne yeroo laalan waaroo sabboonummaa uffatanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa dhiignee meeqa irratti dhangala'e alaabaa bareedduu kana of dura kaayatanii jechuudha. Hin jiru woboon jedhu afaan guuttatanii yeroo kana irratti wanti hin godhuu qabu. Biyya keessa taa'es woboodhaaf sirbeetiin jira. Sirba tafarii waliin sirbine sanaan alattis kan biraa jechuudha. Gara boodaadhaatti illee isinii jechuun danda'a. Warruma dhaaba qeetu kana laalchiseetiin warra woboon hin jiru jedhan kana laalchiseetiin sirba sanallee hojjedheetiin jira. Kanas hojjedhee na dhaga'uu dideemi namni kun na dhagaa hin jiru kan jedhu sanatti dhaga'ame keessa kiyyatti. Jalqabas gaafa duraa yeroon gara sirbaatti seenus karan quuqaa kiyyatti ibsadhuudha. Deebisee amma wanti hin godhuu qabu jiraaf hin jiru woboo kana kan ummanni
osoo in argin callisee olola diinni intarneetii irra facaafteen hin jiru woboon jedhee uummata keenya afan faajjessu kana dhaqee keessatti woboo keessatti hargameeti hangam biyya keessa taa'ee sirbaa jiru kana hawwisoo waraana bilisummaa Oromoos dirree qabsoo akka jiran quban qabaa wanna kana ta'eef achi deemee argisiisuun qaba jedheetiin qophaa'ee jedhe. Takkannaam sadaamaa karrafeen dammaqsaa. Takkannaam sadaamaa karrafeen dammaqsaa gabroome toona saba koon bilisummaa farda diingi daangaa darbee kayyee obboleessa kan Iraadalaan jennu kallattii maraanu damsa waliin latti. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebiin artistoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kana qofaan hin goolabamne itti fufa isaa bakkuma itti dhaabne irraa kutaa arfaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu asumaan isin beeksifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo barri haaraan keessa jirru kun bara badhaadhinaa, bara milkii, bara injifannoo, bara bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa itti nuu mirkanaa'u haa ta'u jecha qophiileedhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.